Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo chaanaalii arras viidiyoo biraa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon kwaarraa maalidha? Akkuma isinitti mul'atu kana jechaadha. Timaatimii Waadi yookaan immoo labbisa jedhamu jechaadha. Timaatimii xiqqoo masee abiddatu baay'ee rukuchiisin yoo barbaadan shiroo bukkee kaawwachuufis waxii diimaa bukkee kaawwattanii nyaachuufis baay'ee kan mi'aawu jechaadha. Isa hojjedhees agarsiisuun gara keessanitti dhufee viidiyoo kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Wantoota na barbaachisan immoo akkuma ilaalaa jirtanii asirratti wantoota mul'atudha. Isaanis maalidha? Timaatimiin na barbaachisa. Timaatimiin keessan garuu baay'ee ituu bishaataa ta'uu baatee ciccimaa ta'ee gaariidha. Timaatimiin na barbaachisa. Shunkurtaan illee na barbaachisa akkuma isin ilaaltan kana. Qaariyaanis na barbaachisa. Qaariyaa amma fedha keessanii baay'isuus xiqqeessuus hin dandeessu. Qullubbii adii yookaan shunkurtaa adii na barbaachisa. Harkumaan mummurachuu qabdu daakamaatoon ta'ini. Kanaaf as bira soogiddaa yookaan ashaboo qaba. As bira immoo zayitii yookaan ooyilii as biraan qaba. Egaa qodaan itti hojjetudhas bukkeetti qopheeffadheera. Warroota kana na barbaachisan. Eegan qopheeffadhee booda maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Anuma faana tura. Egaa qophii qotumuree gara keessanitti dhufeera. Maalidha? Shunkurtaa koo haala kanaan mummuradheera jechuudha. Isin akka fedha keessanitti murachuu dandeessu. An garuu akka kanatti gurguddisee muree timaatimii keessan xinnoo gurguddachuu qaba. Maaliif gaafa bishee abiddarra taa'u akka baay'ee dafee bishaatee hin duunee fi as bira kun immoo akkuma isin argitanii qaariyaa koos bifa kanaan kun qullubbii adii yookaan shunkurtaa adiidha. Isa haala kanaan qopheeffadheera. Warroota kana qabadhee gara abiddaatti wal arginaa. Anuma faana tura.